Tokkummaa fi nageenyi keenya furtuu waan hundaatii jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad. Dr. Abiy Staadiyeemii Gaambellaatti uummattoota naannichaaf ergaa dabarsaniiru Charinnat Mabraatuutu qindeesse. Jilli Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahimadiin durfamu gara naannoo Gaambellaatti malee qondaaltota mootummaa olaanoo fi sabaaf sablammoota naannochaatiin Staadiyeemii Gaambellaatti sirna ho'aa ta'een simatame. Magaalaa gammoojjummaa fi magariisummaa wal simsiisuun qabattee fi jannata gammoojjii jedhamuun beekamtu Gaambellaatti argamu kootiin gammachuu fi kabajni natti dhaga'ame daangaa hin qabu jechuun haasawaa kan eegalan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad uummanni naannoo Gaambellaa obboloowwan isaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyyattii waliin ta'uun biyya mana waliinii keenya taate Itoophiyaa diinarraa eeguu fi ijaaruuf haarsaanni kaffale yoomiyyuu hin dagatamuu jedhan. Miira gootummaa, eenyummaa, aadaa fi duudhaa sabaaf sablammoota naannoo Gaambellaa waliin walitti hidhata qabu, hojii misoomaa, guddinaa fi iyyummaa qolachuu keessattis dabalamuu akka qabu Dr. Abiy dubbataniiru. Tokkummaa fi nageenyi furtuu waa hunda akka ta'es eeraniiru. Naannochi qabeenya uumamaa biyyaaf ooluu danda'u qabatee fedhii hawaasni misoomuuf qabuu fi milkaa'inni gama kanaan argame wal hingitu kan jedhan Dr. Abiy kanas mootummaan hawaasa waliin harka wal qabatee furuuf kutannoo cimaa qabaachuu dubbataniiru. Mul'ati keenya Itoophiyaan anaa, Itoophiyaan si'ii, Itoophiyaan isheedha jedhuun lammiin tokko yoo hidhamu, yoo dhukkubsatuu fi dararamu nutis ni dhukkubsanna ni dararamna. Kabajnii fi obsi Itoophiyaa sammuu lammiilee ishee keessa jira waan ta'eef uummanni Gaambellaa nageenyaa fi misooma osoo hin qabaatinii fi rakkoon isaa osoo hin furaminiif misoomni akka biyyaatti yaadamu dhugaa ta'uu akka hin dandeenye mootummaan kan hubatu ta'uu fi kana jijjiiruufis xiyyeeffannaan kan hojjetu ta'uu Dr. Abiy dubbataniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Gaambellaa obbo Gaatluwaak Tuut rakkoo bulchiinsa gaarii karaa sassaabdummaa madda komii hawaasaa ta'e hawaasa hirmaachisnee furuun biyya hundumtuu qixa irraa fayyadamu ijaaruuf ni hojjennaa jedhan.